jarana diinni keenya diinni uummata Itoophiyaa diinni uummata Oromoo lakkoofsi tokkoffaan jaalannus jibbinus dhallus dhalchinus guddisnus foon keenya ta'us diinni keenya diinni saba keenya shanidha. Warri garaa dhukkoo jiraate kiniyaa shaneen akkamitti diina ta'e isinitti fakkaate? Diinni Oromoo shanee sababni shanee ta'eef Oromoo qalee Oromoo buqqisee asiin gabbaatanii aanaalee godina Shawaa Lixaa keessa fira keessan kan rakkoon irra gahe hagam dhattanii nagaa gaafattan hagam dhattanii bo'aa dhattan isin beektu. Diinni kana caaleessaa dhufama. Ka Oromoo addaan kute gaddaa fi gammachuullee walitti akka dhufuu hin dandeenye kan kute ka daangesse. Kana ol diina biraa eessaa finnamu. Mee amma maaluma barbaadu bosona keessa deemanii uummata keenya ammas uummanni keenya rakkoo irra jira. Dura isaa baa'oo dheedhamee rakkachaa ture ammas shanee dheedhamee rakkachaa ture. Bakka ofumaa of wassakaalee warrakkisee waliyyoomsee biyyi nutti kolfaa jira. Sareen karaa seente wareebichi seena. Wareebichi afaan banee nutti yaa jiru kun sareetu dallaa keenya saaqe. Sareen immoo shaneedha. Nama ajjeesanii saamanii hojiin argataniitiin jireenya gaarii jiraachuu danda'an hin jiru waan ta'eef asuma teennee yoo kophee qulqulleessineetiin jiraannetu gaarii ta'a. Kana beekuu qabdan hin gowwoomina. An barattaniif bosonatti galuufi muti nama bosona jiru deeggaru muti. Ani namaa an baratee abbaa isa barsiise doon baratin haadha isa barsiifte doon baratin ishii gargaaree biyya gargaaree obbulche tattaafatee. Jaan joftuun asiifasi bosona keessa deemtu eessa hungeechu. Eessa hungeechu yeroodaaf nyaatu dhuguu dhadhaa dibatu bu'aa isaanii tanuma wanni biraa waan qabu. Dubartii walitti waamanii shurrubbaa dhoofsisuu rakkisuu gootummaa mootii daabee facaasanii deemuun kanuma wanni biraa maal qabdume eessa ishee hoggaamee qaar. Anaaf rakkoon inni guddaan diinni keenya eenyuun jettan shaneedha. Shaneen nu rakkisaa jira. Uummanni keenya rakkachaa jiru. Ariyyoomaa jiru. Kan akkatti qotatu dhabee jiru. Nama meeqatu buqqee magaalatti baqatee qotee bulaan cimaan echa gaafa jedhamu rakkachaa jiru. Aangurra piippiti jedhamee to'ati bilisiginnaa jedhamee ajjeefamaa jiru. Ammana keessatti gubachaa jiru. Waas uummata Oromoo keessa hin jirre safuun keessa hin jirre an dalagaa jirtu an hojjechaa jirtu. Kanaaf diinni keenya isaanii diinni lammaffaa jawusaa finxaalayyii jedhamu. Jawuzaa kana namni marru nuyyuu jechi isaallee haaraadha. Hiikaan isaa garuu warra nama saamu jecha. Warra saamu, warra ajjeesu, warra waa balleessu, warra nagaa hin barbaanne, warra uumamni isaanii badii qofaaf uumame. Karaa kan biraatiin yoo laallu obboleewwanuma shaneeti jecha. Sababni isaanii wanni garaagarummaa isaan taasisu inni shanee jedhu Itoophiyaa bakka 80tti achi oli bittinneessee qircaa jedha. Jawuzaan garuu afaan tokko deebisaa, aadaa tokko deebisaa, amantaa tokko deebisaa. Ana malee sabni gaariin biyya kana uumeellee borullee jiraachisu hin jiru jedha. Wanni walifaallaa isaan godha kanaa jecha. Eenyumtuu Itoophiyaa asii fuudheen akka gullichaa bakke kana kaa bakke kanattan deebisa duris natas kaa'e warri jettu warri duubatti haftuun warri nyaachuudhaaf saamuu barte warri olaantummaa ishii malee an saba biraa hin beekne warra kanatti amoommachaa jira. Isaanin ergamtee deemee samoona darbe kana tan waraana keenya irratti lola labse. Warri finxaaleenyii jawuzaa inni kun nun baasuu amma kan nu baasu meeshaadha. Amma kan nu baasu oromummaa dhabamsiifnee biyya qabannaadha. Oromummaa dhabamsiisuu hin danda'anii ofii dhabamtan maleedha.
duulli amma jiru kana jecha oromummaa dhabamsiisuu dhabuudha amma ka qabannee baanu mana kana jarri kun ufii dhababan malee oromoo mootummaa oromummaa dhabamsiisuu hin danda'anii kanaaf ammoo halkanii guyyaa ciccinee qabsoofnee mirga keenya kabachiifnee itti fufsiifnaa ejjennoon jedhu qabatamu. Qawweedhaan Itoophiyaa namni wayyachuun eenyutu makkalaakaa moo'etan cabsee bira darbachuu hin dandeechu akka durii muti hin dandeechu. Adaraa jaarsoliin abbaa gadaa jaarsi biyyaa abbootiin amantaa nagaaf lallabaa amma maaltu argama wallajjeesuu keessaa anta gongoree bosonatti galee ummatuma keenya rakkisaa jiru asuma asitti mee iyyaatii iyyaa waaqarraa argattu nama akka hin duune akka wal hin ajjeefne godha boru ummata kanaaf boru biyya kanaaf hin ta'a yoo du'e garuu umaa wanni keessaa argamu jiru. Warri sirna gadaallee hin beenne safuu Oromoo illee hin beenne warri haatillee abbaanillee laftillee gadaan Oromoo illee isa abaarte danqaraa keessa deemee Oromoo rakkisaa jira. Kanaaf karaan mootummaan ammallee kan jedhu humna kana galchaa karaa abaarsaa keessa karaa nagaatti deebisaa karri banaadhaa haa galanii galchaadhaa hardhallee borullee karra kanan cufu. Jaarsummaa taa'amee haawolii itti ergamee abbootii gadaa ergamee hagamaga kadhatame beektu warra kun hundi itti kafalamee dide ammoo xumurri isaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan malee. Kana bira dabartee immoo lakki yoo jette gali jettaniini silaa'uu hin galootte nu hirkutaa jirra. Bakka eenyumaa diina Itoophiyaan ta'e diina uummata keenyaan ta'e bakka ishiin galtu galtee rukutuu dandeenya. Inni dhumaa isa maaraatiin gara biraan jiru jaalattus jibbitus diina farra misoomaa farra nageenyaa ta'e bakka inni galu galee rukutuun uummata keenya mariisisuun uummata keenya kabajuun diina immoo bakka inni galee rukunnaa kuni isa dhumaati. Kana keessatti garuu jaarsi biyyaa abbootiin gadaa dubartoonni gahee keessan taphadhaa gaara gaafadhaa. Dargaggoonni gurra asii fachi qabdan dhiisati nageenya qabsoo keessanii na dhufe dargaggoota asitti aarsaa ta'aa turan jijjiirama kana fiduudhaaf dhiigni isaanii isin wakkasa. Maal keessaa argattu as teechanii loojistikii diinaa taatanii amma asii sukkaara bittanii gad ergitan amma asii caatii bittanii gad ergitan. Amma si caammadhaa fi waan adda addaa gad ergitan koottu galii hoottanii maal ta'a booda deemee balaa isaanii immoo simbira ga'a.